درسي كده تربفا برنوتا سيرة. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا سيرة ما تدرين كنيا راقو تشسا وإيلو لأهدي تري. رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافا نموت فلتني قارا أحدي رتي ألبهاني تران سنة كيسا إيقاسان ألبهاني بودا cinqii keessaa bahanii mushrikoonni akkuma jedhamu yaalii achirraa buusuu taasisaa turani. Haa ta'u malee darbee malee eega isaan ol bahaniiti hundii itti duuluu hin dandeenye jajabaatanii yookiin humna godhatanii itti hin deemne achuma dhaabbataniiti wacuma taasisu irraan kan hafee jechuudha. San booda dirree waraanaa irratti hafanii achi namoota warra ajjeefaman qaama jaraa cicciruu jalqabanii gurra isaanii qaama saalaa irraa mummuranii akkasumas funyaan isaanii hindifaan garaa Hamzaa baqaskitee onneesaa keessaa baaftee alalfattee gaatee liqimsuu dadhabnaan tufte. Gurra jaraa funyaan jaraa kanarra waan mormatti tolfatamu callee tolfatan. Sana booda Abi Ubayy ibn Khalaf of tuulaa gara bakka jarrii ol ba'anii gaara keessa ol ba'anii jiranitti achi as dhufe. Gaafa kana rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam eeboo tokko fudhatee kombortaa isaa gidduudhaan morma isaa waraane. Konkolaatee fardarraa kufe. Sana booda gara Qureeshootaatti deebi'e akka sangaatti bookkisaa koqaa jechuudha. Karaa utuu deemaa jiranii bakka Sarifa jedhamu gaafa ga'u achitti du'e namni kun. Egaa jadni kun dhufee deebi'ee booda namoonni mushrikootarraa ta'an kan Abi Sufyaanii fi Khaalidiin hoogganaman dhufanii gaara sanatti ol bahuu barbaadan. Kallattii biraatiin gaafa isaan ol bahuuf jedhan Umar ibn al-Khattaab namoota muhaajirarraa ta'an fudhatee isaaniin lolee gaararraa gadi buuse. Akka jedhamutti Sa'ad ibn Abi Waqqaas jararraa nama 3 ajjeese bakka kanatti jedhama. Baay'inni mushrikoota gaafa sana du'aniidha namoota 22 jedhama yookiin ammoo nama 37 jedhu. Musliimoota irraa kan du'e garuu nama 70. 41 Khazraj, 24 Awus, namni 4 muhaajiroota ture. Yahudaa keessaa nam tokko ture. Kanaan alas ni dubbatama baay'inni lakkoofsa. Egaa yaalii xumurarra yaalii godhan kana isa fashale duubarra godhan kana godhee booda Abi Sufyaaniif Khaalid achi deebi'anii gara Makkaatti godaanuu yookiin gara Makkaatti deebi'uuf qophaa'an. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa gaara gubbaatti gaara irratti dhaqee haala mijeeffatee xinnootas gabbaa'ee jedhu Aliyyiin bishaan gaachanatti naqee fideef dhuguu barbaannaan foolii godhatee itti ajaaye isa dhiisee fuula isaatti dhiqate. Mataa isaatti gaafa ni naqu qaamni mammadaa'ee jiru hundi ni dhiige. Dhiigni dhaabbachuu dide. Faaximaan saleenii yookiin jibbaa fuutee gubdee daaraa isaa itti qaqabsiisnaan dhiigni dhaabbate. Kana gidduutti Muhammad ibn Maslamaa bishaan dhuguudhaaf ta'u fidee kenneef. Dhuganii du'aa kadhataniif bakkuma sanatti zuhrii salaatanii taa'anii zuhrii salaatan. Ergamaan Rabbii musliimoonnis wajjiniin taa'anii salaatan. Dubartoonni muhaajiraa fi ansaaraa nama isaan Aishaa fi Ummu Ayman, Ummu Suleem, Ummu Saliit faa dabalatanii warri kun bishaan guuranii fidanii warra waraanaa kana warra dheeboteef kennuu jalqaban. Warra madaa'es qoricha gochuufi jalqaban. Mushriktoonni ni deebina jedhanii gaafa murteeffatan Abu Sufyaan farda yaabbatee achi as lallabe. Maal jedhaan? Muhammad jiraa? Abu Bakriin jiraa? Umar jiraa jedhee gaafate.
deebii akkan kennine ergamaan rabbii dhowwinaan callisanii dhaggeeffatan. Booda maal jedha Abu Sufyaan, warra lakkaa'e kun bakka isinirraa dhumaniiru, yani kana booda gahamtaniirtu jedheen. Umar of qabuu dadhabee, yaa aduwwii rabbii warratti lakkoofte kun hundumtuu fayyaadha lubbuudhaan jiru jedheen. Wanti si gaddisiisu si hafeera, kanaan bakkan barbaadu gaheera jettee hin yaadinii jedhaan. Abu Sufyaan akkana jedheen, namoota ajjeefaman isin keessaa namoota ajjeefaman namni ciccireera qaama jaraa, an akka jarri cicciran hin ajajne, garuu haa ta'u malee immoo gaddan qabu, yoo ciramanis dhimmarraan qabu jedheen, yaadicha keessaan qabuuti. Achi booda taabota isaatiin u'ulu hubal jechuu jalqabe, fokkoruu jalqabe. Taabonni hubal jedhamu ol ta'i jedhee gaafanni dubbatu, ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam Allahu a'laa wa ajal, rabbitu isa ol ta'aadha isatu guddaadha jedhaa jedhee hime. Ittaansee lammata irratti nuti uzzaa qabna, isin uzzaan qabdan jennaani, ergamaan rabbi ammoo nuti mawlaan keenya Allaahidha, isin mawlaan qabdanu, Allahu mawlaana walaa mawlaa lakum jedhaa jedhee deebiseen. Ammas Abu Sufyaan itti fufee, baay'ee tole hojiin, guyyaan har'aa guyyaa badriitiin dugda deebi'aa, nu gidduutti lolli dabareedha, taraa darbaa jedheeniin. Gaaf tokko nuti argataa, gaaf tokko sin jennaan. Umar ammas lakki walqixa miti nuti jedheen. Nu keessaa namni du'e jannata argataan keessan ibidda gala waan ta'eefi walqixa waan jennu hin qabnu, dabareedha waan jennu hin qabnu jedheeniin. Abu Sufyaan, eeyyee isinillee akkasuma jettu, akkasuma himattu, akkas taanaan nuti harka duwwaatti hafne kaaree jedhee deebi'e. Ittaansee maal jedhaan, ammas yaa Umar jedheeniin, Muhammadiin ajjeefneerra moo akkamii jedheeniin. Jennaan Umar, lakki dubbii keessi dhaggeeffataa jirayyuu hin duune jedheeniin. Ani Ibnu Qama'aa caalaa siinan dhugoomsa, dubbii keetiinan dhugaadha jedha. Egaa walgeettiin keenya kan nuti walgeenyu gaafa badrii bara dhufu badri irratti lola walitti bannaa jedhee gaafate. Ergamaan rabbi sahaabota keessaa abbaa tokko ajajee, tole badri irratti waraana walitti banne bara dhufu jedhanii adda bahan. Abu Sufyaan gara waraana isaatti deebi'ee fe'atee deemuudhaaf ka'e, gaala yaabbatee farda of cinaatti qabatee ka'e. Kun warri Qurayshotaa kun gara Makkaatti deebi'uudhaaf mallattoodha, farda dhiisanii gaala yaabbachuun isaanii. Arjooma rabbiin musliimootatti oole keessaa inni guddaan, yeroo sana keessa mushrikoonni otoo magaalaa Madiinaatti achi duulaniiti seenuu danda'u, wanta irraa ittisu hin jiru waan ta'eef, laakiin rabbiin qabee jara irraa deebisee irraa tikse. Booda eega deemanii muslimoonni dirree waraanaa deemanii warra du'ee fi warra madaa'e barbaadanii isa awwaalamu achitti awwaalanii, namni gariin nama fuudhee gara Madiinaa geessee ture, warra sanas deebisiisanii bakka sanatti akka awwaalamu godhan. Warri kun bakka ciisanitti akka awwaalaman, akkasumas akka uturratti hin salaatamin kana ajajan. Namni lama yookiin namni sadi qabrii tokko keessatti awwaalamaa ture. Namni tokko nama lama wayaa tokkoon maranii yeroon awwaalanis jira. Kan wanti itti maranii ittiin awwaalan dhabamnaan margi itti marames jira. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka kanatti namoota qur'aana haffazanii yookiin hifzii qur'aanaa irra caalaa qaban gara lahdii keessatti achi butee yookiin dura buusee kaa'aa ture. Natu isaaniif ragaa baha guyyaa qiyaamaa jedha ture. Osuma akkasitti barbaadaa jiranii Hanzalata ibnu Abii Caamir nama jedhamu kan bishaan irraa coccobu arganii ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam maleeykaatu qaama isaa dhiqee jedhanii dubbatan. Waa'in Hanzalaa kun maal ture jennaani, Hanzalaan mushurraa ture yookiin nama reefuu fuudhee jiru misroo ture. Otunni haadha manaasaa waliin jiru waamichi waraanaa gaafa lallabamu akkuma jirutti bahee otoo niqatin dirree waraanaa deeme achitti ajjeefame. Kanarraa ka'eeti
malaayikaan akka qaama isaa dhiqxu ta'ee jechuudha. Hamzaan wayaa tokkoon kafaname radiyallahu anhu yeroo gara mataa isaatti haguugame miilli isaa qullaa bahaa, yeroo gara miila isaatti haguugame garri mataa isaa qullaa ta'a ture. Wayaa argame gara mataa isaa ittiin haguuganii miila isaatti marga hidhanii Mus'ab ibn Umeyriis akkasuma miila isaatti marga hidhanii owwaalan. Egaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam fi musliimoonni gaafa owwaalchaa warra shahiida ta'ee owwaalanii xumuranii ka'an du'aayii kadhatanii gara Madiinaatti deebi'uuf bahan. Dubartoonni Madiinaa kan firri isaanii jala ajjeefame karaatti itti dhufanii ergamaa rabbiitti dhufnaan jajjabeessanii du'aayii godhanii fi isaaniin gadda isaanii qooddatanii deemaa dhufan. Yeroo kana dubartiin tokko banii diinaar irraa kan taate abbaan manaashee obboleessisii fi abbaan ishee du'ee ture. Gaafa kana gaafa ebelu du'eera jedhanii waa'ee du'a jaraa dhufanii itti himan ergamaa rabbii gaafatte. Ergamaan rabbii nagaadha jedhanii itti himan. Yaani ergamaan rabbii yoo hafeeraa jira inni lubbuudhaan jira waan jedhamu gaafatte jira jedhaniin. Ishiinis balaan kamiyyuu ka rasuula rabbiitiin booda xiqqoodha. Yaani isaan lubbuun jiraannaan kan biraa rakkina hin qabuu yaada jedhu kaasta. Musliimoonni haala yaani baay'ee rakkoon balaan tasaaniin dhufaa laata warri kun deebi'anii dhufuu jechuu eeggachuuf jecha of eeggannoo keessa bulan gaafa san magaalaa Madiinaa eegaa baay'ee madaadhaan madaanii dadhabbii guddaa fi gadda garaa garaa keessa osoo jiranii rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yaadii ta'etti dhagahame. Ummanni kun warri diinaa as dhufanii ammas nu godhanii akkas nu godhanii deebi'an kun tarii akkam ta'u laata isaan hordofnee faana buunee ari'uu qabnaa waan jedhamu yaadan. Tarii as deebi'uu yaaduu isaaniitu malaa jedhanii yaadan. Sana booda gaafa lafti bari'u ergamaan rabbii waamicha taasise warra Uhud irratti hirmaate qofa waame. Namoonni kaleessa diinarra waraana irratti hirmaattan qoftiin wajjiniin ba'aa jedheen. Jennaan namoonnis tole ergamaa rabbii dhageenye tole jennee jedhanii waliin bahan. Osoo deemanii bakka Hamraa al-Asad jedhamu dhaqanii gahan. Kuni fageenyi isaa miilii 8 fagaata Madiinarraa. Bakka sana buufata waraanaa godhatan. Mushrikoonni ammoo Rawhaa bakka jedhamu qubatanii jiru. Kun kan fagaatu bakki Madiinarraa fageenyi isaa miilii 36 ture. Mushrikoonni kun ammas Madiinatti deebineeti daguugdee fidnee gallaa jedhanii reefuu yaadatanii akka yeroo sana keessa Madiinaan gadhiisaa jiru yaadatanii baay'ee gaabbaa turan carraa gaariin nu darbee jedhanii. Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i kan jedhamu inni kuni nama ergamaa rabbiitiif waan gaarii yaadu keessaa isa tokko ture. Yaani muslima miti jechaadha sa'aatii kanatti. Otuu ergamaan rabbii Hamraa al-Asad bakka jedhamtu jiranii achitti dhufee waan galeessa Uhud irratti ergamaa rabbii mudateef obsa kadhateefi ture. Achi booda ergamaan rabbii isa ajaje Abaa Sufyaaniin qaqqabiitii iddoo inni jirutti qaqqabii naaf xinneessi yookiin ammoo akka baanee jiru itti himi jechuu itti dubbatanii. Innis dhaqee jara qaqqabee Ma'bad ibn Abi Ma'bad kun jechuudha. Iddoo jarri jiran Rawhaa itti dhaqee Qurayshoota qaqqabee itti dubbate. Baay'ee sodaachiseen Muhammad waraana baay'ee fudhatee bahee karaa jira. Deebitanii dhaqxanii akkasin miidhamtan hin barbaadu. Takka aarii guddaa qabu waan isin kaleessa irraan geessan irratti aarii guddaa qabu akkasumas bahanii jiru jedhe isaan sodaachise. Gaafa kana waraanni sila Madiinatti deebi'ee lammata ammas lolee cabsuuf barbaadaa jiru Qurayshoota irraa dhiisanii deebi'an.
dugda duuba gaarreen kanaa jiru jedheetti namichi yeroo itti dubbatu. Gaafa yaa kana dhaga'u Abi Sufiyaanii fi jamaansaa humni jaraa baay'ee bu'e yaadda'anii sodaanis isaan qabatee akka duraanii cimanii deebi'anii dhufuun isaanii hin mijoofne nam ta'e bichaa ergee nama dhaqee oduu dabarsu Qureeshonni waraana cimaa walitti isinii qabdee jirti jedhii dhaqiitti mi jedhee nam ta'e biteetti ergee kanaan dhiisee deebi'e. Kun ammoo rabbiin inna naasa qad jama'uu lakum jedhee haala sana irraa odeesseetu irraa dubbatee ture. Gaafa yani inni kunis gaafa akkas jedhan wanti inni kana dubbatuuf maaliifi musliimoonni akka isaan nun faana bu'anii nun ariine jechuudhaaf isa kana dubbachuu isaati. Musliimoonni yaadii kun isaanitti hin dhagahamne yani mushrikoonni waraana walitti qabanii jiru jedhee dhufe oduun isaan ga'uun kun waan isaanitti dhagahame hin qabu. Sanarraa rabbiin akkas jedhee haala jaraa ibse fazaadahum iimaanan inumaa iimaana jaraa dabale hasbunallahu wa ni'mal wakiil ga'aan keenya rabbii isatti hirkannaa jedhan. Ergamaan rabbii bakka Hamraa al-Asad jedhamu kana hanga yoomal arba'aatti achi turanii hanga kanatti achi turanii san booda gara Madiinaa deebi'an. Rabbiin akkas jedhee waa'ee jaraa dubbate فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم جدين أرجوم ربيتين ديبئني ركو نسان الرهن جيني جال ربي هردفا ربي نبات لقداتي جدين يرودكني أريئود أفان بو أنكنا أتشغهني أتنتك أمين ديبئني مشركوني ديبئني قلاني جتشان. Haala kanaan lolli Uhudidhaa kan xumurame yoo ta'u sana booda haalonni garaagaraa argamanii kan dhageettii muslimootaatiif yookiin waan muslimootaaf tolu hin dhagahamne yani hin agarsiisne turaniiru. Kana jechuun miidhaan garaagaraa argameera. Miidhaan argame kun ammoo kaafiroonni akka isaan humna godhatanii fi roorrisan karaa bana ture. Isa keessaa tokko waa'ee namoota warra Adalii fi Qaarraa jedhamaniiti. Jarri kun Qaarraa fi Adal warri jedhaman kun ergamaa rabbiitti erganii akkana jedhaniin nuti musliimoonni nu keessa baay'eetu jiru yookiin ammoo nama nu barsiisu barbaanna nama quraana nu qaraasisu barbaanna barsiisota nu ramadii jedhaniin rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nama 10 sahaabota isaarraa ergee isaan irraa Aasim ibn Thaabit nama jedhamu amiira jaraa godhe. Gaafa jarri dhaqanii bakka Rajii jedhamtu gahan ganamaan itti bahanii Bani Lihyaan itti yaa'an naannoon namni bakka Rajii gaafa jarri gahan Bani Lihyaan warri jedhaman baay'inni isaanii nama 100 kan ta'a warri xiyya darbachuu danda'an gaditti bahanii itti marsan. Warri kun ammoo ol bahanii gaara yaabbatan gaara gubbaa bahan warri kurnan kun jechuun gaafa jarri gubbaatti ol bahanii achirra turan kottaa achii gadi bu'aa isiniin ajjeesnu rakkoo isinirraan hin geenyu jedhanii sossoban. Aasim in bu'u jedhee didee osoo wallolanii warra jiran kana keessaa namni 7 du'e namni 3 hafe. Ammas warri kuffaaraa kun maal jedhuuni kottaa achirraa gadi bu'aate nuti ammas waan tokko isinirraan hin geenyu bu'aa jennaan tole jedhanii bu'uu barbaadan. Gaafa jarri gubbaarraa gadi bu'anii isaan bira gahan funyoo xiyyarraa hiikkataniitu haada sanaan jara hidhan. Yeroo kana kun ganiinsa isa jalqabaati jedhee isaan dide. Inni didugaa kun isa jalqabaati jedhee dideetu isaan isin waliin hin deemu jennaan isa ajjeesan jara 3 keessaa tokko. Namoota lamaan sana fudhatanii gara Makkaa deeman. Lamaan sun Khubayb ibn Adiyyi fi Zayd ibn Dathina nama jedhamudha. Jara kana lamaan geessanii gurguratani. Khubayb gaafa lola Badrii nama Haaris ibn Aamir jedhamu ajjeesee ture.
ilmisaa isa bitee intallisaa isa bitteetu intallisaa fi obboleessisaa isa bitan isa hidhaniitu yeroo murtaa'e booda egaa mana tursiisanii booda bakka Tanciim jedhamutti ajjeesuuf fuudhanii deeman Kubeebiin jechuudha. Gaafa jarri achi deeman xiqqoo na gadhiisaa rakaa laman salaataa jedheen gadhiisaniini in salaate achi booda du'aa jalatti kadhate ofii immoo haala kanaan du'uu koo baay'ee na gammachiisaa gaddatti hin qabu jedhee warra kaanitti du'aa godhee achi ka'e. San booda Abii Sufyaan akkas jedheen yaa Kubeeb osoo Muhammad bakka kee kana seefiidhaan isa rukunnee isa ajjeesne ati ammoo maatii kee keessa nagaan jiraatte sittiin toluu jedhee gaafannaani rabbiin kakadhee otuun maatii koo keessa taa'ee nabi Muhammad bakkuma amma jiru kana jiraatee achitti qoraattiin isa waraanuu hin barbaadu jedheen ni ajjeesan. Achumaan ammas Zayd ibn Addasinaan kun Zayd ibn Addasinaanis gaafa Uhdiidhaa Umayyata ibn Mahras nama jedhamu ajjeesee ture. Afwan gaafa Badrii jechuudha, Badritti ajjeesee ture. Ilmisaa Safwaan ibn Umayyaa kan jedhamu isa bitee bakka abbaasaa ajjeese. Isaafis gaaffiin Kubeebiif dhihaate isaafis dhihaatee ture. Jarri kun lamaan ajjeefamanii dirree Tanciimitti gatamanii. Kana booda Qurayshoonni qaama Aasimirraa akka qaamni isarraa muramee fidamee isatti agarsiifamu yaani akka isatti fidamu gaafattee namatti ergite dhaqaa qaama isaa irraa kutaa fidaa jedhanii. Gaafa irraa kutaa fidaa jedhanii jarri ergan rabbiin sonsa itti ergee akka jarritti dhiyaanne irraa ittisan. Sababiin isaa jedhama Aasim duraan rabbiif waadaa galee ture. Ani mushrika hin tuquu mushriknis nan tuquu jedhee yeroo lubbuun jiru waadaa galee ture. Kanarraa ka'eetu rabbiin eeganni du'ee booda immoo isa eegee jedhama. Inni kun waa inni taateewwan raji'itti argaman kun balaa baay'ee naman gammachiisne kan sahaabotarra ga'edha eega lula Uhdiitii booda jechuudha. Darsi ittaanuun hanga walitti deebinutti haadhaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.